يلا. هلو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبدي إبراهيم عبدي خيني الرأي أكمن خليف سي بيجي دلو تخيلين. أنا بوخدة قبل عبد القادر غندا سديتي كان كي بيجي تجا محمد علي جي كان نبي خاني أما كرو عبدي إبراهيم عبدي تي مكان كيا هاسوا قرتي أمانتنا أسرتي دبر سورة ديم نخنا نولاتني نولقفتني خن بيخو يادا تادا خن بين اللي راكبرتو أبدي قمنا حالي أما هاسا ديم نخني حالو تبيا خيني إثيوبيا خيسة تكاوغا روميا خيسة ديما جرو أمة أورموتي في كبسو روميا خيسة ديما جرتو تن خيسة يرو درا فكيدا فخاسا ديمو فيني جرا حالا تيتو وجي والكبسيفني hanaas inni maal seenaa Oromoon gaafa maamita dhibba tokkoo fi 35 dura gaafa cabxirraa qabdee takkaa guyyaa tokko hateessin qabdu jechuudha. Qabsoo nama tokkootiinis qabsoo murnaatiinis soso'aatu turte afoo shalleena. Kana keessa waldayni macaatuu lama akka fakkiitti ilaallaa jechuudha. Diddaa uummanni baalee diddaa diinarratti godhee Haile Sillaasee fa'aa wajjin hedduu qabsoo qabaa ture. Kanarraa uummanni jayinoonni uummata baalee akka jinar waaqoo guutuu Hussein Buneedha akka Mahmud Buneedha akka Aliyyi Jirreefaan qabsoo keessatti hedduu qooda guddaa afartanii sooraa baalee jechuudhaan uuman jechuudha. Wayita Soomalee hidhannoo ban uummata Oromoo abboo Soomaleen jetteen maaliif Oromummaan kana Soomaleenis biyya keenya uummataa ofiitiif waan barbaadduuf Oromummaan uquudhuu dadhabdee Soomalee abboo jaa Oromoo abboo jaa jechaan jeenyoonni kan jakka waaqoo guutuufaan haa ta'u dhugaa keenya itti dhayina daandii deemnu ragartee akkan damne abdii qabna makuma isaan nu maggaasan kana fudhannee awweerraa hidhannee diina gabroonfataa amaaraa cabsuudhaaf ka'uu qabna jedhanii maqaa kana doon jaalateen fudhataniituma qabsoo keessa turan jechuudha. Qabsoo kana oofan adeemsi qabsoo kun bifa adda faca'een adeemullee ta'uu diddaan gabrummaadhaa ta'an uummanni baalee uummanni macaatuu lama itti akka Maamuu Muzammir Hayilamaariyaam Maamuu Muzammir Fan qabsoo godhaa turan hedduu ulfaattuudha hedduu guddoodha jechuudha. Maamuu Muzammirii fi Hayilamaariyaam Qixxeessaa faan karaa shawaatiin akkasii godhaa turan. Kanarraa deebitee gaa baroota 1960moota gara dhumaa keessa addi bilisummaa Oromoodha. Oromiyaa baha zoon jeensa kaabaa tibbarraa uummanni walgahee hayyoonni keenya adda bilisummaa Oromoo diddaa qabrummaa tasoosonsa kanarraa kaate adda bilisummaa Oromoo dhaabbatan jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo guddaa dhaabbannu kana gaa diinni keenya kan nu gabroonfatee Amaaraa bichaa miti sabaa fi sablammoonni gartee dhimma kana wirtuttiin beekinilleen hagga Oromoon qabsoo Oromoon kaatu kana maqatureessaa diinatiin hedduu shakkaa turanii Soomaloonni warri ollaa keenyattis Jabuutis haa ta'u biyyootumti ollaatu hedduu qabeenya badhaadhaa uummatni Oromootii fi Oromiyaan qabdu kana waan hin rafneef jecha hedduu dabanurra dalaganii turan jechuudha. Kana keessa hayyoota keenya nam 11 Magarsaa Bariifaan kadrufamu hedduu Soomaalii keessatti fixanii jechuudha. Isaan kun kadhuman Oromoon kiristaana Islaama waaqeffataa jechuudhaan Oromoon Islaamaa keessaa achi ba'a. Akkana jennaan nuti Oromoon waaqeffataanis Islaamanis kiristaanis addan baanu bilisummaa Oromootiif baanii addan baanu jechuudhaan bakka tokkotti dhuman jechuudha. Isaan bakka sanitti dhumuun tokkummaa Oromoota har'aatilleedha murteessaa taate jechuudha. Kanumarraa ka'ee Oromoon bahaseensatti kaabaatibbatti amantiin addam qoodamnu hajuu dhiiga uummata Oromoodhaa lafee uummata Oromoo san nu waraanti jechuudha. Ammallee kanaaf jecha tokkummaa keenya jabeeffannee itti fufnee qabsoodha. Uummanni keenya gaarraan tanaa bakka irra ga'e kana ga'ee jechuudha. Hogguu kana jennu gabroonfataan Itoophiyaa keessattuu mataan isaa bifa haaraan ammaan tana gartee kajeellaa nurra godhe kana duraanillee uummata Oromoodhaa amantiidhaan kutaadhaan adda baasuudhaan dhiibbaa guddaa nurratti godhaa ture jechuudha. Kana qofaa miti biyyoonni ollalleen kan akka Somaaleedha nuufi hin rafan jechuudha. Somaaleen mataan isiidhaa cabeensa mikinaanni Soomaalii gidduutti uumna jechuudhaan biyya Oromiyaadhaa Hawaashii gad Arsii fi Baalee Sidaamoo Harargeen biyya keenya jechuudhaan itti dhaaddatuudhaan hedduu humna malee qophaa'anii humna malee dhufanii waraana mootummaa
dargiitiin cabanii deeban jechuudha. Cabiinsi isaan Oromoo irratti duraan kaan sun isaanillee cabiinsa ta'e jechuudha. Namoonni ollaadhaa biyyoonni ollaa kan wareegama biyya bilisummaa teenya hin quudhine kun nu gabroonfatuuf ka'aniiti mataan isii cabtee Soomaaliin haga ammatti mangistii dhabdee bara 20 meeqa gara 30tiif deemnaa mangistii malee haftee jirti jechuudha. Sababa bilisummaa Oromoo dura dhaabbatuudhaaf biyya Oromoo barbaadu irraa ka'e. Mee kana qofaa miti Eertiraa fi Itoophiyaan maaliif wal lolti? Uummanni Eertiraadhaa bilisummaa yoo ba'e uummanni Oromoo kun nu jalaa bahe jee hedduu amaarri akkaamatti Eertiraa fixaa ture. Eertiraa balleessaa ture. Uummanni Eertiraa bilisummaa saniif nafne ni bahe uummanni Oromootis nu jalaa bahe jechaan Eertiraa bilisummaa quudhuu dadhabuu qofa osoo hin ta'in Oromoonis kanarraa laalattee jechaan hedduu sodaa dabran. Kana qofaa miti mallee Eertiraa fi Itoophiyaa fi akka Itoophiyaatti Tigraay fi Eertiraan maaliif wal lolan? Waa tokko wanni biraan jiru biyya Oromiyaa kana handura Finfinnee kanatti galanii biyya kana gabroonfatanii bituudhaaf Eertiraa fi Tigraay irratti yaadan wal didanii humna qawweetiin wal cabsanii wal balleessanii gara Itoophiyaadhaa kana Itoophiyaa hogga jennegaa Oromiyaa jechuun ni mala wayyaanis gamana dhuftee mootummaa Eertiraadhaa humnaan achitti itti fittee gama keenya dhuftee jechuudha. Kan Eertiraa fi Tigraay wal lolaniif maaliif? Oromiyaa fi uummata Oromooti jechuudha. Maaliif bititun dhibbarraa harka 80 harka 76 karaa maadinaatiinis karaa bunaatiin karaa ooyiruutiin horii qabeenya bunaatiin wama hundaanuu dhibbarraa 76 ol biyya Itoophiyaatti iyyaanta kana keessa faayidaan Oromiyaa keessa jechuudha. Waan kana ta'eef waldiddaan Soomaaliidhaa fi Itoophiyaadhaatis Oromiyaadha hundeen isiidhaa hatti deeman. Waldiddaan Tigraay fi Eertiraa yoo kanuma jechuudha. Ammallee Amaariinis ammallee nuuf hin rafne jechuudha. Maaliif uummanni Oromoo yoo bilisummaa argate Soomaliin nagargate Soomaalii yookaan jiru Soomaalii maqdashootti fargeessa Jabuutiin baan Soomaliin nagargate biyyatti irratti wal kajeelanii wal fixantuun abbaan yoon abbaa ta'e Oromiyaan uummata Oromootiin bilisa baatee biyyoonni ollallee nagaa ta'e jechuudha. Keeniyaallee nagaa taate Suudaanii fi Itoophiyaallee nagaa ta'an. Sabaa fi sablammoonni biyya keessa jiranillee mirgi Oromoodhaa dhibbarraa dhibbatti yoo guutame nagaan jiraatanii jechuudha. Yoo kanan ta'eyyoo sababa ummata lafa Oromiyaatiif Oromoo kanaaf sabaa fi sablammoonillee wallaha gabroonfataan Amaaraa haammaan tana gizeedhaaf aangorraa sossoo'e kunillee yoon Oromiyaan bilisan ta'in yoo Oromiyaan mirga isiin argatti kana dhibbarraa dhibbattiin gonfatin mataa isaaniitiifuu rakkoodha taatee jechuudha kan nu gabroonfatuu dhiisi. Maali kana hogganjuu amma biyyattii Itoophiyaa tana keessatti yoo laalle Finfinnee yoo fudhanne magaalota gurguddoo Hawaasallee Dirreellee Hararlee yoo fudhanne keessattuu Addis Ababaan dhibbarraa 90 manni ijaarame gurguddaan kun dhibbarraa 90 warra diina Amaaraa kabara 135 bitatee qabamee jira jechuudha. Ikoonoomii keenya dhibbarraa 65 warra Amaaraa kanaa xamma harkaa qaba. Nuti akkamitti isaanii wajji tokkummaa ijaarra? Dhugaa tokkummaan ijaarra. Oromiyaa bilisoomte uummata Oromoo habilisoom sabaa fi sablammoota wajjiin tokko taanee bilisummaa dhaabbannee wajjiin Itoophiyaa wajjii tadur fokkattuu san osoo hin ta'in Itoophiyaa haaraa nagaa ni ijaarannaa jechuudha fedhii keenya kunis ammas. Habilisummaan keessa jirtu. Walqixxummaan sabaata hundaatu ta keessa jirtu wajjiin tokkummaadhaan ni ijaaran. Sanirraa alaa Itoophiyaa takka amantii takka fidala tokko baandiraa tokko hajaan san isaan jaan har'a addunyaa kanatti biyyoota 210tu jira. Baandiraa 210tu addunyaa jira. Baandiraan Itoophiyaadhaa baandiraa addunyaarra beekamte jenna. Baandiraa beekamte hundi biyyittii ni qabdi. Kana hijiba isaan afoofanii jechuudha. Gizee takka haala teknooloojii baraniitiin akka sabbata gaaloo samii farate kana dalaynee bareen maa gubbarraa ergamti jedhaniitu soman rabbiin hundaaf walqixa. Rabbiin hundaaf walqixa inni hijibu. Kana waan ta'eef jecha nuti bilisa baana. Biyya keenya fi uummanni Oromoolee bilisa ba'a. Sabaa fi sablammoonni hundi Soomaaliin Afaraad Amaariillee bilisummaa ofii bahaa jechuudha. Eega baanee hojii bilisummaa irratti diinagdee bilisaa bulchiinsa siyaasaa bilisaa bulchiinsa bilisaa wajjin jaaranneeti tokkummaadhaan Itoophiyaa haaraa jaarra hajuu fedhii uummata Oromoo hundaati jechuudha. Kana saayyoonni keenya kanuma deeggaranii jechuudha. Waan kana ta'eef Oromiyaan bilisa bahuun sabaa fi sablammoota hundaatiif bilisummaa waan ta'eef qabsoon Oromootun yoo gatantarte Oromoo qofaa miti gatantaru sabaa fi sablammoonni biyya keessa jirullee rakkoo biraa keessa bu'aa jechuudha. Eenyuu har'aan tana ammaan achitti Oromoo gabrummaa jalattan deebisee hojii dhugumaanuu inni jira jenneeti si yaadnu hin jiraatus uummanni Oromoo habeekuu qabu. Uummanni Oromoo har'aan tana kumaan hadume kuma shanillee dhumu kum shantama hacaalullee madaahee rakkoo adda addaa rabu har'a gabroonfataa yoo nutti deebuudhaaf lubbuu lola seene
مليون خيزابا مدوم مليون تكومتي مليون خدني هدون دماتا أورمون قبل ما أما دين نورد دي بسوديمو دين ما بمفدي هاتو يوم بليسم ما خينيا وريقم نمو كما تماني ملي كما تكو كما خدن كما كنا إنما مليون سين نجو بليسم ما وريقم خناف جتة وريني نتقالين كفلو خبرو ما دف وصون تين كبليسم ما دف وريقم نوانته ومن أورمو يومي هو تكما إسا والكتما إسا جابي فتة حالم كوباو كباي چون كوبينا إرجعني خون لافتوميت أرى الدنيا رتبيوني أدادا خبليسم مالولو برهدو روماتوري لولاتوري أرى ساينس تكنولوجي غلني هاغو ويتنا مانتنا دوبا دخنا يرو غبادون أسيغ ديفنا راغبه دقيقة سيمبرا غاجي أرى أوروميا بها في سنسا خابا في تبا الدنيا بها في سنسا خابا تبا الدنيا دا يرو تكتي تكنولوجي غلني هاغو والغي سيچو خناف جچا يرون اترافنو سنجرو رافو سنكمنو قبصوتي اتفمنه ججبانه ديمو قبنا يچون حالا غيزيتي وجين أبا جالا دابوني سياسة هورمودا هدو بيه خيسا خنگلني جراني او فيديو ورام بيهلي اگرتي مي هركاغا بو خبلچو جرو وجين نمو افان جرا اسان كو مال بودو قبن بالسما اورومو تيفيو كنمو انغون اورومو هركا سينو كون اكاي ني تيفوفو سيغله مال بودو قبن والنياچو قبمو مالي ملي ساني رغمتو تونغافي نما هنداتي نوتي يرو دراتيله عدي بليسما رومو شان تاتوغ يا ورانسا شان تكاود ميدا شان تنور توريچو عدي بليسما رومو دا شانتي ادباتوغ جان غرافيلن تولو قبسو فيسن تولو يچو خنابجچ رومو دامدي رومو تز وليد دفو قبا خجو اوبولما مغرساتي في ابو ابي احمد ادما يادا قبني خجو هوغو رتي دمومو هدونو تولفاتا يچو خنابجچ امني رومو اكا وربي يبولشتس أكدا بسياستس تكما أورومودا جبيسوف أكا لفين مغرسا بريدتي في جينوت أورومودا حكنا دي غمدا حكا يمار روبله غوتما واسا چوخيا جينوت ددا مقادم فتو حكا جارا بغدا حكا واقو غوتو خندي نساني تي في لفين نساني ini sani bilisuma magarsu da fogu dangalo yon nuti khane ram fane lefin jeinota kono hundinu qabdi echo wan khane teb da bonni oromoda akada batti gurmaun mirgam hundati fakanya fam bilsiginan ma gurmoytu tinuti bilsiginan khara malakatin khara humnatin ummata arite tumu hidu ajesurra hada battu خايو إسين كبدو أبا فتة أمة أرموت فهذا ليه فتو أبان فيلمه أمة أرموت نافلمو أدب لسما أرموت ساجنو خايو في دليل فتو كبدي ددا برا قبرم ما دفيس أبوت أرموت جدتي سياسة ولد دفينسا أمو كبنجتو أنا فكرني فأبوت كدب لسما أرمو فا خنين نملي رأيغو وني قدام مال ستا نموت عمري نمت جاتا ما قدي خنين شنتموت خيس سجراني في خنين سني قدي في جاتا مون دبرين درجة ساينسوتا ورا ساينس دنكراي تو الدنيا في بي خيس جرو جرا دكتوروني فسوبرون غرغرتوني فسيبرا هندو جراچو ورين درغغي تي في بيت تخنا وفجلت تشاتو قبن ورين دغلا خيس تو من غدون بيچان انغور هنجراتين جچو خيات حاجراتني درغغي بكبوسو قبن مالي في درغغين حاله سياسه برن يتناوجين ديمتي دابوتو رملي والفدچيز ورملي تكما امو دف برباچسال أدب الاسم روما ما هو جنجو قلبك يخوندين نعم بديشو متاخي يرى حاجة إنسان بالاسم ما خيسا هم تون تكوان جرّي قبل ما خيسا تون تكنجر تيجو خجيب خيسا هما وني بربان جرّ لغا خيسا فري بربان نايجو وان خنتيب دابون خينيا أدفع جون كابو ولد ديبو كابا كابسون أمتا بكاغو كابدي أمني أورومودا خالد رأيغوس كانوا ما يجول خنا أبجتشا دابون أورومودا يو تكتة يو ولد دوف يو خايو بيتشاد أنديمه ولد دوف ولا جيسو ولهدو ولا ريورا مالك أول صبرا همني خايو خينيان هادم نون جان جم خيان أيه جم براتين دابني بتسجلنا هون هذا بتوراكون كبوغرو إنه هون سوا سبلمي توبا كيس جرون هند نانو هندرا ولد فنيتي دابنو كون دابمه إثيوبيا تو كونسوف خدمو جرو هذا وغرو قبساوتو أورومودا أوروميا كيسة ريبا ما جرون توربان كنا كاليس دينغتس نمي دورا سياسة كيسة جرتنجي چودان دابا كنا ديگرتنجي چودان إذا ما جرون كونو ماليفتا خنينا مانتناغا واني بيخو كمنو دامني سياساتكو أكمريا في دراتو جي أبتو أبتي في ركونكين
dhaabicha kana malee hin ta'uuf nu fudhadhaa kanneen hayyoota Oromoo dantaatti dhabuudhaan hidhuudhaan miidhuudhaan kun dhaabbatu qaba bilisiginnaa hogoo jenna amma bilisiginnaan faayidaan isiin kennitee jirtu yoo jiraatte arra wayyaaneen Oromiyaa keessa mishigii godhattee Finfinnee galtee Finfinneerraa Tigraay galtee jirti ammoo achi galtee sirrafne jechuudha yaadii kana facaaftee mootummaa biyya mootummaa hin qabne Itoophiyaa tana godhuudhaaf haamilee qabdi turte kan ammoo hayyoonni Oromoodhaa obbo Mayraa Lammaa Magarsaati fi Abiyyi Ahmad illee qoonni isaan raawwatan qooda guddaadha maaliif wayyaaneen tun osoo keessa baatee yaadiin facaasnitti dura dabranii yaadii bilisiginna deebisanii wayyaanee immoo bilisiginna hin seenutee achitti galtee mishigii macarashaa san keessa dhaamtee ba'uudhaaf gun dhaamtee baati qawween osomteen karaa siyaasatiin qawwee tokko malee baasuudhaaf qoonni bilisiginnaan fudhatte karaa wayyaanetiin milkeessaadha jennaan ammoo bilisiginnaadha jechi Oromoo juu keessa hin jiru nuti immoo ummanni Oromoodha bilisiginnaa keessa hajiraatis haa jiraatu nuti ogummaa bilisiginna saa ta'uu dhaabni fedhelleen haasa'u fi haasatu nuti hogga nama tokkotti kijibdee haasatu jira namatti kijibutti jira namni nuti beekaa beekee jira yoo dhugaa dubbattee san dhugan dubbadde jettee himanii jira namoonni dhugaa waan adda beeku ummanni nuuni beeka dhaabinni dhaabbatee dhiibbaa maallaqaa dhiibbaa qawweedhaan godhu hidhuudha nama sodaachisuudha kutatti nama adda qoodu kajeeluu har'a beektota Oromootii fi uummata Oromoota hayyuudha addummaa kana dafa ca'uu dide malee kutaanaan adda facaasuu kajeeluun namoota tokko akka dhaaba siyaasaatti haa ta'u gillittis ni kijibda namaan jiru miti namni nama kijibu uummanni Oromootu dhaaba kijibu eenyu akka kijibu ni beekachuu humnaa fi maallaqaan sobuun nama walitti diruun nurraa haa dhaabbattu dhaabni fedhe kaayoo isaatiin haa murkuun jaa kanaaf jecha uummanni Oromoodhaa yoomirraahu uummata qaroo waan ta'eef jecha kaayoon uummata Oromoodhaa abbummaan fedhe arrantana wayita Sooraa Baaleetii fi adda bilisummaa Oromoo dhaabbatuu fi Maccaa fi Tiilama haasofnu barri sun dhiyoodha dhaloota nama tokko irra dabarre har'a qabsoon Oromoodhaa bakka irra geesse kanarraa nan deebisa namni jee tasuma nama dhugaan beekne nama har'a malee boru yaanne malee qabsoon Oromoo bakka geesse jechuudha kanumaafuu bilisiginnas haa ta'u kan biraatis haa ta'u daba karaa humnaatiin deemanirraa uf qusatanii karaa siyaasaa nabaasa jan filatanii ummanni fedhe haa keessaa filatu ummataa kennuu qabaniin jira. Kana waan ta'eef jecha yeroon burus haa ta'u torban kana haasawa adda addaa wajjin itti fufna har'aatiif asirratti naaba galatooma nagaan jiraadha.